warra Oromoon lafaa fi eenyummaa isaa akka alagaaf dabarsee kennu taasisee fi kennisiise jedhamuun seenaa Oromoo keessatti komataman keessaa Raas Goobanaa Daaccii isa tokko. Gama biroon immoo Raas Goobanaan gochi yeroo sanatti raawwate haala siyaasni yeroon sun barbaaduun tokkummaa Itoophiyaa ijaaruu keessatti qooda olaanaaf gaariidha jechuu warri falmanis jiru. Akka kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaatti jedhu kan garee qorannoo seenaa giddugala aadaa Oromootiin barreeffame ibsutti gochi Teediroos aangoo lolaa irratti raawwate Goobanaa hedduu akka aarsee kakaasee himama. Kana malees namni kaaba shawaatti Atse Teediroosiin muudame Bazzuu Abbaa Dekkir jedhamu obboleessa Goobanaa Daaccii jalaa ajjeesee ture. Goobanaanis haloo ba'uuf bosona seenee akka turedha. Yeroo boodas obboleessa Bazzuu ajjeesee reeffa isaa fardatti fe'ee akka ergeerudha Goobanaan. Walitti bu'iinsi isaanii kunis caalaatti Teediroosiin mormuuf carraa hedduu akka uumeeruufina. Carraawwan uumaman kanneen keessaas Minilik bara 1865tti mana hidhaa Gondar cabsee baduun gara naannoo dhaloota isaa aangoo lolaatti dhufuun Goobanaafaa warra bosona keessa jiran waliin hariiroo uumuun Teediroosiin waliin mormuuf irboo waliif akka seenanidha. Minilik gama tokkoon Teediroosiin baqachaa gama birootiin immoo shawaatti deebi'ee Oromoo kaaba shawaa to'achuun humna isaa jabeeffachuu ture. Isa kanaaf immoo karaa gaariin Goobanaa Daaccii akka turedha. Akka kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jildii 2ffaan jedhutti Oromoota shawaa kaabaa keessaa gosni karaa Goobanaa Minilik jalatti kufe gosa Abbichuu akka ta'edha. Deemsa keessas guutummaa shawaa fi Oromiyaa qabachuuf teessoo isaa giddugaleessa shawaa gaara Inxooxxoo irra qubatee ture. Minilik karaa Goobanaa Daaccii. Minilik gara giddugaleessa shawaatti dhufuu Oromoonni hedduun ofirraa waraanaa akka turan himama. Isaan keessaas Tufaa Araddoo warra Eekkaa isa tokko ture. Kana malees Oromoonni gara Salaalee jiran warri Tufaa Munaas ofirraa waraanaa akka turanii fi karaa Goobanaa Daaccee mala malteen akka firoomanidha. Firooma mala malteewwan kanneen boodas Oromoon Itoophiyaa tokkoomsuu keessatti gaarummaaf jecha biyyaa hanga ilmaatti kennaa ture. Firooma mala maltee Minilik waliin uumameenis Oromoonni naannoo Finfinnee fi Finfinnee keessa jiran ilmaan isaanii Kiristinaaf Minilikiif kennaniiru. Warra Minilikiif ilma kennan keessaa Tufaa Araddoo warra Eekkaa isa tokko. Abeebee Tufaa Araddoo Tufaaf ilma hangafaati. Hangafummaa isaatiinis kan dursa Minilikiif Kiristinaa kenname. Firooma karaa ilmaa jalqabeen Finfinneen dhuunfatamtee maqaa hanga eenyummaatti jijjiirratteetti. Warri Abeebee Tufaa tokkummaa Itoophiyaaf ilmaa hanga biyyaatti kennan waa'een isaanii seenaa biyya kanaa keessatti hin himamu. Akka himamus hin barbaadamu. Garuu maaliif? Warri Abeebee Tufaa Araddoo warra Eekkaa jiru. Weellisaa Keekiyyaa Badhaadhaa warri Abeebee Tufaa balballi isaanii cufaadha jedha. Balbala warra Abeebee Tufaa namni jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu isaa haala kanaan qoranneerra. Warri Abeebee Tufaadha warri isaanii cufaadha. Warri Abeebee Tufaadha balballi isaanii cufaadha. Warri kun warri kun warraan warri kun Finfinneen ka Tufaa Araddooti. Tufaa Araddoo gandi Eekkaa kana dhaloota majammara duraati. Ijoollee 9 qaba. Isaan keessaa abbaa biyyaa kan ta'e Abeebee Tufaati. Ilma isaanaaf haa kennu jedha. Miniliktu jedha. Miniliktu jedha. Oo jedhu kennu akkamitti ilma kiyya kenna ilma kiyyaan gabbaraa jedhee dida. Amma sossobanii giddiidhaan Abeebeetti kenna. Ilma waggaa 7. Abbaan biyyaa warra Abeebee Tufaa waggaa jedhaniin dhageenyaa warri keenya waggaa nutti haasa'u. Bisaan Finfinnee kun hora gizeessan. Oromoon horoo baasatti dhufe. Tufaan horii 100 keessaa horii 1 fudhata. Dubbii Abeebee jedhan kun jira amma naannoo keessa fa'a. Shoolaa gararraa fa'a jira maqaa achi fa'a dirasii dhaguudhaa danda'an. Fitaawuraaree Abeebee
xaaliyaanticha jeneraalii xaaliyaanticha morma muranii maaraga isaatis muranii fidanii ምኒልክት ወጋ ከኑዳ ይላል ለዚች ሀገር ወይም ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ አድርጎ ለማቆየት ኦሮሞ ካበረከተው ትልልቅ ታሪኮች ውስጥ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ለማቆየት ትልልቅ ዋጋ ከከፈሉ ሰዎች ውስጥ ነበሩ አያቶቻችን ገበየው ቢሞት ተተካ ባልቻ መርፋ ገላባት ብቻ ለብቻ ይረኒት ኦጋ ባልቻ አቺት ፊራኔ ፊታውራሪ አቤቤ ፍጭራዳ ዳባል አቤቤኔስ ይላል አቤቤን ገራ ሚርጋ ከናን ፈረዶዳ ጉሉፌ ባዴላል በቃ ኤገ ፊታውራሪ አቤቤን እንጅረ አራ ኡሙ ከኛ ይላል አቤቤ ቤተ መንግስት ነው ያደጉት እና ስለዚህ ሲሞቱ ኢያሱን እንዲነግስ አደራ ብለው ከሞቱት ውስጥ አንዱ አቤቤ ነው ማቃንኪያ ዘውዱ ማሞ አቤቤ ቱፋ ጃራ ቱቱሩ አልቻየት ስሜ ይርዳው ይባላል ይርዳው ተድላ ኦዳ ቱፋ ረዶ አረዶ ጃራ ያለ ይቀጥላል ማለት ነው ጅራ 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 ቦሌ በሪ አርጉፍ ገራኑ በልጢሴ ያኑይ ያዋ ኢራንፈቹፍ ያኑይ ያዋ ኢራንፈቹፍ ያኑይ ሲዳም ነው አቶ ኮጀራ ነገር ከስሩ ጠጅ ከጥሩ ጀራ ሁንዴ ዳው ከንደሰመ ጀራ ፍንፍኔ ማሊ ኦሮሞን አከምት ፍንፌ በከሚ በከሳክሴ ካንተ ካንጀር ነጋፋተን ተፈካታ አማጋ ቱፋራይ ሲካ ቱፋኒ ጎሳ ቱለማቲ ጎስቲሳ አባዳን ቱለማላ ማሊ ቱፋኒ መልከኛ ቶርባ ቀባ መልከኛ ቶርባ ቀባ ማሊ ዳንከ ሁምና አርገቴ የቻፋሪ ከንጀሩ ራይ መልከኛን ቱ ኤካ ቶርባን ኤካ የደማ ቶርባን ኤካ ሰልጋን ቦረን ቶርባን ኤካላ ቶኮ ዳሌዳ ቶኮ ገላን ቶኮሞ ገላኒት ቶኮሞ ወበሪ ቦሌ ገዋሳ አንቆርጫ ማደሮ ቶርባን ከነ ከሳ ቱፋን ኢልማ ዳሌቲ ዳሌኒ ከኤካቲ ኤካት ዳልቻ አማ መልካን ቶርባን ከና ዳሌቱ አንገፋ ቶርባኑ አቦሌያን ኢሳ ከና ባለባታ ተኤ መልከኛ ጎደቴ ኖራ ሁምኒ ኢሳ ከነጋ አሲራካ አማ ዳሌ ኢሳ ዱፌ ኤካን ኢሳ ዱፌ ወጀተሞ ቱለማታ ቱለማ ቱለምኔ ኢልማ ቦራኔ ሰኚ ቦራና ቱፋኒ ኢልማ አረዶን ሁምነ ሳጫላ ቀባዩ ራስ ጎበና ዳጪ እሳቱ አጼ ምኒልክ ኦሮሞ ሞሴስ ኦሮሞን ኢሎላዩ ሲዳማን ተቀበሉ ጀዴ አጼ ምኒልክ ገልቹ ጀዴ ኢሎላዩ ወና ሎሎ ከናቲፊ ራስ ጎበነቱ ኦሮሞ ወራዴስ ሶሶቤስ ገልቼ አማ አረዶ ሶሶቤ እንዳዳበ ኦሮሞን ሲዳምኒ እሰታ አንኮበር ብይን ጎሰሳ ታው ከተማሪሳ አንኮበር ይደባ አንኮበር ታ አጼ ምኒልክ ጫጫቲ ዳላተኒ ጫጫ ቢረብያ ማንዲዳ ይዳንጀር እንጀርቴ አችቲ ዳላቴ አማ በከዳ ሰሪቲ ታቦታ ዳበኒ ይጅራን እሲ እንደብራን አራዶኒ ሎላይ ወራላ አራዶን ኦዱ ቱፋን ተተካይ ቱፋን ከሰንጫሉ ታይቶ ወራኑ ተዋጌታ ወራኑ አባ ወኒ ረቲ
caacaa asitti mandiina bira dabranii oo achi gad achirratti tawagga'ee ari'e tufaan ashannafee ari'e amma zooranii karaa olaanuu sin dhufan gullallee oogaanii Addis Ababaatti gad deebi'uu dadhaban ga'a Addis Ababaan wasan isaati gullalleedhaan tufaadhaaf wasana sanyaadhaa an qorca gaa kun wanni gullalleen ka tufaati amma gullallee irratti amma inxooxxoo irratti beeta mangistii godhatee san gadi bu'uu dadhabe minilik oo gadi bu'uu dadhabu goobana godhee jaarsatti waraana kana dadhabe jedhee jaarsummaadhaan qabanii tufaa ashannafanii lafa isaan tuqu malkanyeen isaa tokkichan tuqu isuma fandhiisa isuma mooya na waraanin bichaa waraanaan jedhini naafaa mooyamu jedhee kanaan godhanii araarsan oo araarsani ilma isaa naafaa kennu jedha miniliktu jedha oo jedhu kennu akkamitti ilma kiyya kenna ilma kiyyan gabbaraa jedhee dida amma sossobanii giddiidhaan abeebeetti kenna ilma waggaa 7 fudhata abeebee fudhatee kirsinnaa kaase Atsee Miltu kiristinaa kaasee guddise oo ol guddatu Finfinnee kana gadi dhiyoo deebitu bisaan Finfinnee kun hora gizeessani Oromoon hora obaasa itti dhufe tufaan horii 100 keessaa horii 1 fudhata hora sana yoo fidanii obaasan ka obaasan kanarraa wattaaddar isaa asiira amma niitiin xaayituun miila dhukkubsatti qurxumaata bisaan oo'aan kun milaasiraanaa qoricha eessanan deema waraanni isaa namichi kun na buusuu jette maaloo haadha ta'o anuu nan jira annan dibee bu'ee ta'o katti kadhaa gaaf tokkoof gaaf lamaa homaanuu hin jedhuu jedha abeebee wattaaddaratti kennanii dhufa abbaa gaafata ilma koo sidaamni mala qaba nurraa deebi'u lakki nuttaafu jennaan homaan godhu ani nan jiraati jedhee sossobe dhuftee too xabala kana taxammaqti hora kana wanni Finfinnee oo jettu itti wayyaa itti hin deddeebiti abbaa kiyyaa jedhama abeebeen anaa ilma kee kan dhalte naa kennite lafatti tana itti kenniti wanni haa ta'u mana ijaartee achitti mana ijaartee xabala kanaan yaatti xaqqamamtu jedhaan lafa saddoo kamitti lafa Finfinnee lagatti laga Finfinnee kan laga iddoo Finfinnee jiru amma ani horii koo akkanattan argadha jennaan hambisni lafa hin qaba horaan bisa wanni hora aadaa isarraa akka gibiraa hundumteen akka obaastu sifanii gaasifisfas tole jedhanii kanaan araaramanii Finfinnee waaltaa tokkotti gadhiisa Finfinnee qaba gaamma sidaamni abeebee qabeetee ta'u amma Finfinnee qabanii hedduutti tufaan du'a abeebeen in guddata oo guddatu abeebeen amma lafa waantaa tokko kan Ingilizii lagaas kan bira waantaa tokko hambifatee wanniidha karra alloodha waantaa lama hambifatee karra alloo wadii kan jiru kana qorcaadha wadii kan jiru kana Atsee Minilikii kenna abeebeetu kennaafi abeebeetu kenna katamaa Addis Ababaa ta'e gaam dhufe mana asitti ijaare Minilikii xooxxorra dhaabbatee oduu gadi ilaalu mana ijaartee jirti bakka mangistii beeta mangistii kana irratti xaayituun beeta mangistiin Minilikii hin jiru achirratti mana ijaarte mana ilfinyi tolchitee ijaartee jirti kun imma Addis Ababaa jedheedha maqaan Addis Ababaa kan dhufe achirraa gubbaarra dhaabbatee gadi ilaaleeti manatti sanoo argu imma Addis Ababaa Addis Ababaa jedhee maqaan ba'eef
achi bu'ee katamaan isaa Addis Ababaa ta'e tufaan hin du'e amma baala abbaatummaa sitti hime eekkaan torban eekkaa baala abbaataa Abeebee ta'e. Abeebeen ilma Kiristinnaa Minilikii wanta fe'ee godhata namichi isa jaalata. Abeebeen haylanyaadha xooranyaadha. Asii achirraan immoo of duuba akka nana godhaan beeku. Kanaaf isa jaalata namichi guddisee gara qabanni isaa beeka. Sidaamni akka beeksutti garaadhaan bilxiidha. In beekaa achi Abeebee oduu qabatee wajjin ooru Abeebeen baala abbaataa eekkaa ta'a. Baala abbaataa isaa sisoo baasisa immoo. Sisoo baasaa sisoo keechaa dhufuu eekkaadhaa illee wanta agaa 20 sidaamni fudhata. Amma fardoo kana faa waan malkanyaa waan sisoo kan beeka sidaamaati. Achi sisoo baasaa sisoo kanaaf muka sisoo isaa mal'oonni irsa gultii godhaaf Abeebeedha. Irsa gultii godhaa oduun oolanuu hedduutti Minilik du'a. Minilik oduu Haile Sillaasee Iyyaasuun inni naggasaa Haile Sillaaseen inni naggasaa wal mormani. Sidaamni wal mangisti irratti wal lolan. Wal lolanii Iyyaasuun adaraa jedhee kennee jira Minilikitu Iyyaasuutu mo'ata malee nugusa ta'a malee Haile Sillaaseen ta'u jedha. Fitauraalee Abta Goorgis. Fitauraalee Goorgis waraana xoor ministeeriidha. Inni immoo gara Haile Sillaasee ta'a. Ta'ee Iyyaasuun ka'ee Harar bu'a. Harar Adaal keessa oobuu deemuu jaalataayyuu. Kunoo Islaamasii ta'ee nugusaa ta'u kan jettan Iyyaasuun Islaamasii ta'ee Islaamasi mooyaa jedhee asiin waraana godhee asirraan masqala godhee masqalli ka Haile Sillaaseeti waraanni ka Iyyaasuuti. Itoophiyaan kanaan waraanamte. Sabichi namichi saba kuu hin danda'a. Achi amansiisaa Haile Sillaasee algaa waraash godhanii Xaayituun hin jirti. Zawdituun hin jirti. Ilmi isaas ka Minilikii ishiin negistii taatee jirti. Algaa waraashii ishiidha Haile Sillaasee godhani. Gizee kana akkamitti kun ta'a jedhee Abeebeen lola. Raasa baataa ta'anii Abeebee ta'anii Raasinaadoo ta'anii Dajjaamaa Baalchaa ta'anii mari'atanii ta'u Abta Goorgis likkee mootii Iyyaasuu hin gorsinaa ilma keenya ijoolleedha hin gorsinaa. Isatu algaa waraashaa malee kun hin ta'u aga ishiin jirtutti ishiin hin jirti Zawdituun. Zawdituun oodus algaa waraashinnaa nugusiin isaaf ta'a jedhanii algaa waraashummaa isaa akka gadhiisu gochisiisan. Oona wanni Abta Goorgis bitintila isaanii baasa kaanu Wallaggaa kaan biyya tokko godhee shuma ta'an addaan babbaasa. Addaan deeman. Raas Birruun tokko keechaa Raas Birruun inganee gara Haile Sillaasee gara Abta Goorgis ta'a. Suuta keessa hundumaa keessaa lukkifatee Abeebee bichaan hafa. Abeebee gaafannaan ani kana keessa seenuu akka jaalattan godhaa jedhee dida. Didaa oo kana Oromoo bixxarraa biccoo Amaaraa biccoo Oromoo እንዴት ማድረግ ይቻላል jedhanii hin mari'atani. Amma Abta Goorgis bilxummaa kana baay'isaa Fitauraalee Abeebee yaarusii gahii arganaal jedhee birrii 10,000 kennee qawwee 500 kennee wanni Haile gisee Minilikii inni waraana 3,000 qaba. Deemi jedhaan arusii. Deemaa indinne oduu dide tolaayyuu siraa
in deemna jedhe abboleeyyan isaati ashkaroonni isaa shumoonni isaa kaa'anii deemanii Arusii Awaash tashanii dura Wallaggaa moo Arsiidha deeman? Wallaggammaa gizee Minilik gizee Minilik Wallaggaa moo'e gizee Hayila Sillaaseedha wanni itti ergani Digista Zawdiituutu erga Arusiitti isa ergani Arusiis mo'atee jira Dajjaacholla Gabreelaa gizee Minilkii Oromoo ishaalaa wayyaa Dajjaacholla Gabreelii biyya fixe jedhanii Abeebee shuumani Qanyaazmaa ta'e achitti wanni jedhe Wallaggatti fitawraarii ta'e achi biyya isti baay'ee qaba lafa baay'ee qaba gara wanta 400 qaba arbaa guuguu achi deema deemee naannoo siree balaa achi waashaa tokko keessa bulu wattaaddaroonni isaa oduu qabdee dhufte maali dushaaranii bar fitawraarii walla Tsaadiq Jamash walla Tsaadiq gashee Arusii ta'ee jira Abeebee shaaramee jira lafa isaati irratti guuguu bu'ee haa taa'u lafa sana haa moo'atu malee bakka biraattaan kan moo'anne ashkara Abeebeedhaa kan taate fitawraarii Alta Goorgisii garii ammaa qabee ashkara nugusaa taatee jirta jedhee awaajitti awwajan ashkarri Sidaamaa hin gala Alta Goorgisitti gala Dajjaawwan Xolaatti gala ka Oromoo hin hafa Abeebee hojjeneen kaza nan deebi'a jedha Abeebeen abboleeyyan hin ta'u amma Awaashitti waraana dhaabbateetu nu eega nun tazagaajjaane hin hassabne biyyaan baase Oromoodhaanis hin dubbanne amma Oromoodhaan dubbannee mari'anne akkatti deebisu akka biyya abbaa keessi deebisu goona amma afaan qabadhuuti cal jedhiiti deebii hin deebina jedhan marii abboleechaa dhaga'ee sataat jedhee guugutti gala guuguu galaa guuguu taa'a Abeebeen guuguu taa'a amma fitawraarii walla Tsaadiq Dajjaach walla Tsaadiq Arusii mooyaa xiqqoo turan lafarratti wal lolani lafti minnee jedhan jira minneen kiyya jedha Abeebeen lakki kan keenya ati ciluun hin ceetu daaroo biyya jedhan daaroo irratti dhaabbattaa jedhanii wal lolani ergaa lola maal erga barbaadan jedhee Abeebeen lolaa ka'a lolaa ka'u asitti Digista Zawdiituutti hordofaa Cangareen Dajjamaa Baqqaleen Kiristinaa kan kaasu Abeebeedha amma asitti hordofaan Minilik Zawdiituudhaan akkamitti waraanni Dajjamaa walla Tsaadiq Abeebee waraanee lafarraa fudhata wal waraanuu fi maal cal jettee ilaalta dubbiin kun garam deemaa jedhee Zawdiituutu amalakkata akkan tuqamne Xorii waraanni wataadar bindees akkan tuqne biyya kan jedhamu akka jalaan tuqne Abeebeedha haa gadhiisu kan jedhu waraqata xaafanii ergan waraqanni suni haasa'oo gabda ashkaroonni Dajjaach walla Tsaadiq Qanyaamaa Ibaloo Qanyaamaa Shaafoorqee kun kan fakkaatu gara Abeebeedhatti galaa kun hin dheessa hin gadhiisa amma jedha Alta Goorgis namichi kun humna hojjete Arusii qabate nuun loluufi jedhee kaasanii kafaatti isa ergan የከፋ ገዢ አድርገነዋል ፊታውራሪ ደጃዝማች ይባላሉ እዛ እንዲሄዱ ከንጀረሙ ወረቀት ይልፈ ከኤቶ አመት ከፋዋ ወራና ኩማ ለመቀቤ ከፋኦ ገው የከፋ ቦንጋ አስተዳዳሪ ብቻ እንጂ ሌላው ለደጃዝማች አሉላ ተሰጥቷል የለኒ አመሞ ራፉለተን ማላኛት ወታደር ኩማለም ቦንጋ ከተማ ጥቆላ ኦራ ቤልት ባየቱ ከንካና እንዱፍ ኮቱ የገትጋ ሲት ደብሬ ገላ የደ ከኤብራ ዱፋን ከዳ ግሚራጋ ገርበባ የቀበ
in dhufaa in wal waraananii in ashannafaa wal waraananii nama waraanaatiin ashannafaa ooxiicha irratti ga'u rukutama. Walma isaanii kan asirraan xiqqoodha asirraa madaa qabaayyuu nan beekaa reeftaraa beedha. Ilma waggaa torbaati. Asirraan asitti madaa qabdi akka fayyitee wanni ni jira. Achi jarri abboleeyyan tawagganii daadhii tufaanoo nama waraanaati. Abeebee abboleessaa qabee gugutti gala. Gugutti gala abeebeen kadda'ee waraana baay'ee nuugino harkatti fixee deebi'ee gugutti galee arsin garassaati maalan godha jedha. Achi Atsee Haile Sillaaseen amma zawdituun duute Atsee Haile Sillaaseen algaa warash ta'ee shoomama. Nugusaa bakka nugusaa qaba. Aphaasicha ergaa qoricha godhatee too kudaadhee keechatti. Eenyutu erga? Haile Sillaaseetu erga. Gara Abeebeetti? In araaramna. Phaaphaasiin eenyu? Maatiyos. Abbaa Maatiyos. Dhufee torban lama taa'ee araara tole jedha. Ani biyya abbaa kiyyaattan galaa. Amma achi shumata siffallaan barbaadu. Nagayaa. Ani moo sinfaqoo wattaaddara kiyyas qotatee nyaataa. Lafti abbaa kiyyaa baay'eedha nagaa. Biyya abbaa kiyyaatti bichaa naa galchuu jedha. Gara Finfinneetti deebi'ee? Biyya abbaa kiyyaa tafeelfee tan deebi'a jedha. Kanaan araaramanii oo deemu sardiinii haasaa. Akkanatti wanni itti jirti yoo wanni qorqorroo sardiinii jedhama gisee sani. Marzii qixximitti godhee haasaa sanii gooftaa hiyyagaa. Kana kanarraa haftee sifan dhiisee deemanaa diyan Finfinneetti hangalaa jedhee dhiisaaf jarjaraadha. Abeebeen jarjaraadha iyyuu. Maqaan kiyyaa Zawduu Maammoo Abeebee Tufaa Jaarraa Tuturruu Alchaayyeeti. Warri kun hundi Tufaa Araddoo Jaarraa Tuturruu dhaloota warra eekkaa kanaati. Asumatti dhalatanii asumatti guddatanii bakkumti amma isin laaltan kun awwaalchi amma irratti argamne kun kan Tufaa kan Araddoo fi kan Jaarraati. Maaliif jarri kun asitti awwaalamuu danda'e? Maaliif bataskaana deemaniin awwaalamne jennee hoo duubatti deemnee gaafannu seera Oromootiin bulanii waaqeffataadha. Seera waaqeffataa saniin amma bakkeen amma jiran bakkeen amma laaltan kunitti caaccuuf kallachi Tufaa Araddoo amma jira asuma caaccuuf kallachi sun ammas asuma jira. Caaccuuf kallachi maal akka ta'es hin beeku dhaloonni ammaa. Innaa maaliif asitti awwaalaman hoggaa jennu waaqeffataadha. Maal jedhan amma hoodheedhan waaqeffataa jechuun maal? Nama waaqa lagas dhaqanii tabbarras ba'anii lagas bu'anii waaqeffatanii miti. Lagatti amanan jedhan, tabbatti amanan jedhan, mukatti amanan jedhan miti. Oromoon kan muka gaaddisa jala taa'ee eebbifachuudhaaf jiidhaa qabee eebbisuudhaaf malee laga sanitti himoti kan wanno jedhu. Innaa warri kun warra as bulee Minilikiin dura warra bulche. Addaan baasanii wanni amma hoo seenaa keessatti maali Tufaa Munaa fi Tufaa Araddoo addaan baasanii hin beekan. Nama tokko godhanii dhufatan Tufaa Munaa fi Tufaa Araddoo. Tufaa Araddoo warra eekkaa bulche. Tufaa Munaa warra Gullallee bulche. Warri Daadhii Gimbii warra Boolee bulche. Finfinneen bakka afuritti qoodamte. Eekkaa, Gullallee, Boolee fi Laaftoo. As keessaa eekkattoo dhuftan immoo eekkan eenyu? Eekkan torban eekkaa jedhama.
amma xiqqoo akkanatti kudhanii sadeen eekkaa jedhan dogongora kun sadeen eekkaan dogongora torban eekkaa jedhama torban eekkaa eechaa calqaba seetan qabbannaa kokkaba tsawaa timirti beetii achii calqaba eekkaa inqorcaallaa eekkaa abbaadhoorraa eekkaa daalleellaa eekkaa madaroorraa eekkaa oborii achiraan eekkaa gawwaasaa eekkaa xaafoo jedhama. Daangaa isaaniitis isinitti himuu nan danda'a. Laga qabbannaatti irraa qabee amma dhufeetoo kotobee ga'utti tabbaa'ol inqorcaa jedhama. Mimmiraan maasalxanyaa kotobee irraa qabee amma dhufeetoo laga xaafoo amma Finfinneen fi Oromiyaan bakka itti wal daangessu kana dirasi eekkaa abbaadhoo jedhama. Tabbi kun akkuma ilaaltan kanatti eekkaa madaroo jedhama. Bakkeen amma qubanne kun immoo asii qabee amma cilalluu laga guraagee yana durugaa horii eegnu asitti amma achiras eekkaa daallee jedhama. Daandii gari immoo gadi buutanii achumaan qabdanii eekkaa oborii jedhama. Daandii gari yoo buutanii eekkaa gawwaasaa achi qabee amma xaafoo irra jiru. Xaafoo lagarraa qabee amma kaarraa dirasii marii dirasiititti eekkaa xaafoo jedhama. Torban eekkaa kan jedhaman kan. Minilik Inxooxxoo Baddaa hoo jiranii Tufaa Araddoo hora Finfinnee jedhama. Amma bakka Filohaan jiru hora Finfinnee isaanii Tufaa Araddoo horiin isaa achi dhugaa Salaale Sululta Ambo achi rasiidhaa dhufaniiti hora Finfinnee san dhugan. Tufaa Araddoo Minilikiifis bitamuu kan dide hayilenyaadha. Baay'ee amma bitamuu hoo diduu abbaa malaa Habta Giyoorgis Diinagdee hoosaan xoor azaazii isaaniiti. Abbaa malaa kan jedhamanis isaan. Akkama wayyaa Tufaan bitamuu dideennaan Oromoon ilma isaa ilma duraa sila jaalatu ilma keenan guddisa jedhiitii ilma isaa fudhuu jedhaniin. Ganaa Inxooxxoorra jiran. Isaan Inxooxxoorra jiran isaan goda Finfinnee kan jiran amma beeta mangistiin godaanu bakka itti ijaarame sun hundi kan jiru kan Tufaa Araddooti. Itti erganiit mucaa keessiifan guddisaa jedhaniit fudhatanii guddisaniit achumatti hoggaa kiristinnaa kaasanii Tufaas kiristinnaa kaasan Odaas kiristinnaa kaasan Bayyanaas ijoollee dhiiraa saglanuu addaan qoodhatanii kiristinnaa kaasaniit amma akkama jedhanaaf Fitawuraarii Abeebee kafana uffisanii maal godhanii raawwataniit mee Filohaasanii gadi bu'ee tananii na dhukkubaa qurxumaatan qabaa na dhukkubaa mee naaf haqqadii jettee gaafatte. Xaayituun asimmaa lafa kanarramaa dhaabbattee ishiin yommuu jettu fardaaf fuudha fiiti ganama achitti haa dhugduu jedheetoo wattaadarotas ilma ofiitis deebisee ari'e. Amma ji'a tokko moo ji'a lama turtee raawwattee ammas amma natti wayyaa'ee jira baqa Fitawuraarii Abeebee aangoo kennaniif hoggaa qanyaazmaash giraazmaash akkana jechaa kennaa ta'u dhufan kennanii uffisanii raawwatanii bakka natti amma nagaa ta'ee jira fayyee jira gini immoo odoon achi ta'ee too cuubame fayyaa jennaan maal abbaashii fiddi kun bakka kanatti mana citaa ijaara fiiti bakka amma beeta mangistiin guddichi godaa jiru san bakka sanitti wattaadaroonni Fitawuraarii Abeebeedhaa mana citaa ijaaraniifit Xaayituun achi teechee hoggaa sabala san xammaqattu Minilikeechaa dhufa Addis Alamii dhufanii Inxooxxoorra hoggaa ga'an Xaayituun hin jirtu. Eessa dhaqxe Xaayitu? Kunoo goda sanii sabala ta'u. Wattaadaroota ofii wajjin dhaqanii dee bakkeen kun immoo shaggaa moti Addis Ababaadha jedhaniit achumatti ta'anii achumatti asfaffaa dhufanii achumaan Tufaa Araddoo dhufee eega Tufaa Araddoo dhufee ilmi Oromoon hodhuu maal godhaa akka ammaa ijoollee hundaa lafan kennu hangafaaf kennu. Hangafni Abeebee Tufaati. Abeebee Tufaadhaa hoggaa kennanii Abeebee Tufaa akkuma qabee jirutti amma maqaa isaaniitiin kan yaamamu jiru. Fitawuraarii Abeebee kiristinnaa kan kaase Minilikii achirraan qabee Adwaa dirasii ilmaan Oromoo dura bu'aa fardaa jedhamee yaamama. Salaale Ambo Jidda asii erarii ol ilmaan Oromoo hunda qabaniitu Minilik kan Adwaa baddaatti odoo Minilik jiraachuu baatee
immoo annukas jedhe baalchaa abbaan absoo seenaa keessatti maal jedha amaariffaan maal jedhaa gabayyoo bimoota takkaa baalchaa marfaa galaabaat bichaa labichaa jedhaniit oggaa baalchaa achitti fidanii fitawuraarii abeebee of cinaadhaa dhaban. Abeebeen jedhaan abeebeen gara mirgaa kanaan faradoodhaan gulufee bareedhaan bakka eega fitawuraarii abeebeen hin jirre har'a dhumuu keenya jedhan. Yeroo sa'aatii 2 moo 3 booddeedhaan fitawuraarii abeebee xaaliyaanticha jeneraalii xaaliyaanticha morma muranii maaraga isaatis muranii fidanii minilikitti hoggaa kennuudha jedhaan harki fitawuraarii abeebeetii fi mormi xaaliyaanichaa addaan ba'uu dide. Hoo tana xaayituun maal goote bishaan lab gootee fiddee raawwattee dhiqxee achitti kennite. Innaan ani kana ka'eessaa dhageechoo jaarsa hoggaa 97 amma haamlee dabre du'an. Isaan irraa yeroo 4 mulu ቪዲዮ ከደኒ ወራቤ ጅሩ እና ማጀራኒ የአድዋ ድል በዓል የኦሮሞ ፈረሰኞች የድል በዓል ነው። አድዋ ፈረዶዳን ከን ተዋግ ከን ወኖ ኦሮሞ ከኒሳኒቲ ኦዶ አቤበን ጅራቹ ባቴ ሞምኔ ከሲ አቹማን ገለኒ አኩማስ ዱፋኒንጋ ወለጋ ዳቀኒ ወለጋስ ቡልቻ ቱረኒ ወለጋ አርሲ ቡልቻኒ አርሲራ ገረ ደብረ ብርሃን ከነስ ባየ ቡልቻ ቱረን ሚኒሊግኒ ኦጋዶ ማል ጀራኒ ዶዋል ፊታውራሪ አቤቤ በተስካ ካንጉዳቴ ቤተ መንግስት ኦጋዶን አማ ፎቶ ሳኒ በዳችን አገርተን መስቀሊን ሳኒ ጅራ ምየት ሚኒሊክ የት ባሰኒ ራዋተኒቲ ፊታውራሪ አቤቤት ካን ማል ጀራኒ ማሊፍ ካን ሆነኒ ዱኤ አልጋ ክየ ከንቀባቱ እያሱዳ ከን እያሱዳ እምቢታምነ ሰሬ ጉራቻ ሃዳሉ ይደኔ አቹማን ቀቤ ምን አቤቤን ሰኒን ቀቤ ኦዶ እያሱኒ አልጋ ቀቡ ይሮይራና አባ ማላኒ ፊሞ ጃርሶሊን ቢራ አዳን ቆዳመኒት ኃይለ ሥላሴ አንጎት ፊዱ በርባለ ፊታውራሪ አቤቤሞ ኃይለ ሥላሴን አንጎት እንፍ አንጎ ከንቀባቹ ጅሩ kan qaaliin abbaan isaa neenee fi iyyaasudha. Kanaan bakka lamatti hoosanii kan jiran addaan qoodamanii Fitaawuraarii Abeebeenis ilkaan keessa seenanii biyyanaayis ari'amuudhaafis Arsiis deemanii Arsiitti du'uun isaanii kanaan biyyaa bitamuu didaniiti. ምኒልክ ከዳላቴ አንጎላላ ሄደን ሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሃን ቢራ አቹመቲ ራስ ጎበና ወጅን ወልገለኒ ራስ ጎበናን ሞ ባላባት ጅዳዳ አማ ረኮን ጅራ ፊፍኔ ሴኑፍ ሰላሌኒ ወራና ኩኒ ወራና ረኮ ባየ ቀባ አማ ባል ጎደኒ ጃርሰ ሴና ኦሮሞ ቲሚ ጎበናን maal wayyaa jedhe waggaa gaafa ilma kee hangafa naa ergi jedheeti jaarsatti ergi jedhe gobanaan Minilik jaarsa erge waggaa jaarsa ergu sun immoo baalabbaata amboodhaa bakkeen dhumaa baalabbaatota yaame akkana jedhe jaarsa natti erge maalan godhaa jedhe itti ergi wanna goonuu nagarraa waliin waraana jedhan amma waggaa ilma isaanii erganii Minilik wanna tokkotti kenne warqii farroota dhumaa kennee deebise kunoo akkana godhee naa deebise jennaan ilma kiyyallee biyya kiyyallee see kennee jedhan sanii achi maal ta'e Inxooxxoorratti ta'ee Tufaa Raddoodhaan jaarsatti erge inni immoo Abeebee kenne Abeebeellee akkas godhee maal godhee salaalee inni immoo akkas ilmallee biyyallee kenne jedhe Abeebeen illee ilma kiyyallee biyya kiyyallee si kenne jedhe sanii achi immoo Tufaa Raddoon Abeebee erge amantiin warra keenya ammoo caacuu kallachaadha achina amananii amma waggaa ergu akkuma salaalee san wanna hundumaa godhee deebise Minilik baalabbaan salaalee maal godhe inni immoo ilma isaallee biyyallee itti kenne jedhani Abeebeen illee biyya kiyyallee ilma kiyyallee si kenne jedhe sanii achi Abeebee Minilik kiristinnaa kaase
quttisuu isaanii immoo jamboolaa jedhan. Jamboolaa immoo raas mokonnin kaase. Abbaa kiyya immoo odaa tufaa raasnaa doo kiristinnaa kaasani. Achumatti guddatanii. Minilik guddisee Abeebee. Minilikumaa guddisee ture akkuma jedhanii Fitaawuraarii jedhee hordofaa cangaree dhufe. Isaan lamaanuu fardaan minilik wajjin deemanii minilik akkuma ilma isaa laalaa guddatanii sanii achi immoo minilik waggaa du'u Abeebee Tufaan gaa mootummaa guddaarra jira. Sanii achi immoo Baalchaan hin jira. Inni illee bakkee guddaa jira. Walgahii yaamanii Iyyaasuu busnee Zawdiitu goonaa jedhani. Baalchaa fi Abeebeen hin ta'u jedhani. Iyyaasuu malee namni biraan hin ta'u jedhani. Sanii achi maal godhan seete isaan baasanii maal wayyaa jedhani. Waraana kaasnaa jedhani. Waraana hin kaasnaa iyyinaan eenyutu dhufaa jedhani. Naannoo Finfinneen dhumaa eenyutu jira. Iyyinaa waraana kaasnaan Oromoodha akka jiru naannoon qabaramni kun hin ta'u jedhee Fitaawuraarii Abta Goorgis kun hin ta'u maal goonaree jedhan. Ka goonu Abeebee fi Wallaggaa kennina Baalchaaf immoo Sidaamoo kenna jedhan. Yaamanii waggaatti itti kennanii Abeebeen illee tole jedhee Wallagga deeme. Baalchaan illee tole jedhee Sidaamoo deeme. Amma Abeebeen yeroo sanii katamaan guddichi ka Wallaggaa Sibuu Sireedha. Abeebeen waggaa 5 ta'ee achitti sanii achi biyya kiyya deemee laalaa jedhee waggaa 5 ta'ee hin dhufe Addis Ababaa deebi'ee dhufe. Waggaa dhufu oduun hin gaafatin dhufte jedhanii hidhanii Arsii Arbaa Guguu keessatti hidhan. Baalchaan immoo kana dhaga'ee waraana isaa loltuu isaa sirriitti qopheechee eege. Maqaa Zawdiituudhaan na guddistee maaliif baddaa jedhanii barreechanii erganiif. Amma Baalchaan loltuu isaa fudee huriirratti godhee inni karaa beeta mangistii dhufe. Isaan hundumaa dhaga'ee jiranii achitti loltuu isaaf sangaa qalanii daadhii godhanii itti kennanii guyyaa 3 ture halkan ganamaan deemanii raas birruu isin godhee shumatii kenninee jirra isaan wajjin karaa Sidaamoo deemi erga diddee wanna qabdu hundumaa sirraa fudhanna jedhanii. Loltuun Baalchaa hundumtu raas birruu wajjin karaa Sidaamoo deeme. Baalchaan gana waggaa ka'u namni tokko hin jiru. Isa hidhanii Addis Alamitti hidhanii. Sanii achi Haayile Sillaaseen Addis Alam Maariyaam waggaa deemu dooliin maal jedhanii isa rukutee ifamaadha gafatee Baalchaan. Addis Ababaa seeni Finfinnee seeni mootummaa irratti lammatan baatu jedhani. Amma Abeebee fi maal godhanii waggaa ayyaanni dhufu xarmuus irratti milikitii godhanii qorichatti godhanii wotaaddaroo isaa kennanii loltuu isaaf kennanii Abeebeef immoo sanbananii itti kennanii. Abeebeen waggaa achi dhufu achumaan du'e. Abeebeen ergoodee du'e guyyaa 7 turanii Finfinneedhaan Haayile Sillaaseen nama erge deemaatii reenfa fidaa jedhee erge. Abbaan kiyyaa achi jira. Asitti na awwaalamuu biyya Akaakayyuu Abaabayyuu kiyyatti achitti na awwaallaa reenfa baasaa jedhanii baasanii laalanii kun immoo aja'ee jira reenfa fudhanu laaluuf isaan dhufanii tigalee baasanii laalanii akka ganaa deebisanii awwaalanii. ስሜ ይርዳው ይባላል። ይርዳው ተድላ ኦዳ ቱፋ ረዶ አረዶ ጃራ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እኔ ያው ከቱፋ ቀጥታ በኦዳ ነው የምንገናኘው። አቶ ኦዳ ከቱፋ 9 ልጆች ውስጥ ከአቤቤ ቀጥሎ የወንድሞቻቸውን ያስተባበሩ ይመሩ የነበሩ እስከ መጨረሻው ድረስ አቤቤም ከሞቱ በኋላ የአቤቤን ቤተሰብ ይዘው የቆዩ ጠበጥ በሁለተኛው የጣሊያን ወረራ ጊዜ የአቤቤን ጦር ይዘው አቤቤ ያው አድዋ ላይ ተዋግተዋል። አድዋ የፈረሰኞቹ ጦር አለቃ ነበሩ። በኋላ እሳቸው ከሞቱ በኋላ ማጮ ላይ ሲዘመት ኃይለ ሥላሴ ወደ ውጪ ለዲፕሎማሲ ሲሄዱ
ተመለስ ቢሏቸው ዋና የሌለበት ጦርነት ምን ዋጋ አለው ኦሮሞን ማን ይመራዋል ብለው ከወንድሞቻቸው ጋራ የአቤቤን ጦር ይዘው ዘምተው ማጨው ላይ ነው የሞቱት። ባለቤታቸው ደግሞ ሲመለሱ ጣሊያኖች ኢትዮጵያን በወረሩበት ጊዜ አንቺ የባንድ ሳይድ ከኃይለ ማርያም ማሞ ጋር ይዛመዱ ነበርና ነፍጠኛ እያመጣች ታስወግናለች ተብለው አርሲ ክፍለ ሀገር ውስጥ ጣሊያኖች ይዘዋቸው ባደረሱባቸው ጉዳት ያው ታመው አርፈዋል። ስለዚህ ለዚች ሀገር ወይም ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ አድርጎ ለማቆየት ኦሮሞ ካበረከተው ትልልቅ ታሪኮች ውስጥ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ለማቆየት ትልልቅ ዋጋ ከከፈሉ ሰዎች ውስጥ ነበሩ አያቶቻችን። ናኖ እንግሊዝ ኤምባሲ ከን ጀራሜ ለፍቲ ከንቱ ፋረዶቲ አኩመን ሲሊን ጀረቲ ቱፋረዶ ጋዱ ኢልሙ ኦፊ አንጋፋፍ ለፈከን lafa biyya tufaraddoorraa abeebeedha kan biyya san bulchu abeebeedha kan biyya san bulchu ingilizi embaasii san hoggaa ingilizi embaasiidha kennuudha jedhanii fitawuraarii abeebee amma suuraa isaanii bakka bakkatti kan agartan yoggaa san suuraa isaanii kaasanii raawwatanii biyya Faransaayitti erganii suuraa san kaasanii fidanii raawwatanii farda lama Faransaayidhaa fidanii kennaniifit ingilizi embaasii san mollum kennaniif malee abeebeen bakka sanitti suuqi simbanne lafti isaanii kan sila taatee bichaa abeebee suuq jedhamte yaamte. Nama tokko maaliif abeebee suuq jedhamee yaamame jettanii yoo gaafattani guraagdichi tokko asii suuqii qaba jedhan. Tokko immoo arabdichi tokko asii suuqii qaba jedhan. Mooti abeebeen suuqi sin qabu suuqi simbanne lafti kan tufaa araddoo sila ta'ee abeebeen sila achitti isa fudhateef kanaaf. Tufaaraddooyi gandi hiikaa kanaa dhaloota majammaraa duraati. Ijoollee 9 qabaa. Isaan keessaa abbaa biyyaa kan ta'e Abeebee Tufaati. Abeebee Tufaa sun yaa'u hiikaa kan oduu bulchuu yaa'u gizee booda gara Finfinnee kan xaqilaalaa mullaa qabaa. Addis Ababaa Finfinnee muluun kan isaaniiti. Akka jirutti hiikaa kan taphaalamu hiikaan kan isaanii qutxirri isaanii jira. Isaantu bulchaa jiru ture. Amma gara kun Addis Ababaa harkeechi suuqii Abeebee kan jedhamu Abeebee Tufaa suuqii isaaniiti. Maqaan isaa maqaa sun amma sayyamamee maqaa kanaan beekamee kan jiru. Abeebee Tufaa hoosa Minilikii Arsiitti ergee Arsii sii kennee Arsii dhaqee biiguutii dheeto. Arsii be'eete Arsiitti oduu achooti Arsii gazzaa bulchaa jiru achumatti du'e. Harri Tufaaraddoo nus warruma eekkadha nus dhaloonni keenyas eekkadha. Nus isaanis dhalootuma asiiti. Nus eeggadha. Biyyuma kana abbaan biyyaa warra Abeebee Tufaa hoggaa jedhanii hin dhageenyaa warri keenya hoggaa nutti haasa'u warra Abeebee Tufaa jechuu hin dhageenya. Asitti noora isaanii gibbiin isaaniitu hin beekna nuyi dhaloota isaaniitti bakkee mootaa isaanii bakkee gibbii warra Abeebee Tufaa jenna dhaloota keenyamuu jammaree warri keenyas hoggaa akkas jedhanii hin dhageenya. Ofiifis waan arguus waan warri keenya nutti odeesse baay'ee dhageenya. Warri Abeebee Tufaa warruma handhuura biyya kanaati jechuu hin dhageenya. Handhuura biyya kanaa biyya katamaadhas suuqii Abeebee Tufaa hoo jedhan hin dhageenya. Biyya Abeebee Tufaa jechuudhaaf abbaa beeyammaa hoo akka kadhannu asbaarii Abeebee Tufaa jennee kadhanna amma. Maqaan isaanii lafa hin buune amma har'aatittu. Haasadhaanii warra abbaa biyyaati warra abbaa lafaati mamtiin hundi isaanitti gabbaramaa. Mamtii qabanii biyya oolchanii biyya bulchanii madadaan hin jiru isaanitti bulee isaanitti oola. Lafti isaanii hanga eessaa fa'a ture? Lafti isaanii asii bulla'ee amma chi gara akaakii deessi gadi bu'uutu jira lafti isaanii lafti bal'aa qabanii. Ibbee Abeebee jedhan kun hin jira amma mannoo keecha fa'a shoola gararraa fa'a hin jira maqaa achi fa'a dirasii dhabuudhaa danda'a. Abeebee Tufaa kaayee nama beekamu namni biyyi bisa beeku nama hundaa oolchuu nama hundaa bulchuu. Nama isbii hundaa xaqaalalee oolchee bulchu. Maqaan isaan guddate akka mangistiitti laalamu mangistiitti gurri isaan guddate Abeebee Tufaa jedhan. Egaa waan hundi bishaan ejjetu nutti fakkaata malee hin ejjeta maqaa isaatiin gaa Abeebee Tufaa. Maqaa Abeebee Tufaa dhoofna. Waan nuti fe'in ejjeta akka abbaa biyyaati. Biyya kana haa jedhee ani eenyu jedhame isa maqaan isaaniiti.
guddina qaban isaan jechaadha. Iyyaasu aangoo irraa buusaniiti Iyyaasu ari'an. Waggaa ayyaanii Fitaawuraaree Abeebee eessa jira? Wallagga bulchaa jira hoosan. Habta Giyoorgis dinagdee amma abbaan Iyyaasuudha mooyyuu Nugus Mikaa'el Habta Giyoorgis Iyyaasuu algaarran baasa jedhee dhufe. Waggaa inni dhufu Habta Giyoorgis waraana isaa qabee raawwatee waggaa mo'an. Hoo maal godhe Abeebeetti gad iyyate. Dhumnee Sidaamni nu fixee nu dhaqqabii jedhanii malee Minilikii jedhaan akkam waggaa jedhu Abeebeen waggaa jedha. Achirrattis sagalee sanbaddaatti guutumaan guututti ilmaan Oromoo fardaan ilmaan Oromoo bichaadha achirratti kan xoorinati isaanii akka jedhe. Hoo jedhanii maali qabamuudha waggaa jedhu Nugus Mikaa'el maal jedhee waggaa baqa booji'amuudha jedhu maal godhe seetan. Wattaadara ofii yaamee raawwatee aramaneen kun akka namaan rakne kootu ati namaan rakedheet wattaadara ofiitiin harka miila mirkaa gara baddaa of waraansisee Fitaawuraaree Abeebee isa harka qabee raawwatee moo'ee fide. Waggaa moo'uu kana maal godhan asumatti addaan galanii raawwatan inni ammas Iyyaasu algaarra baasuuf hikkas. Maal jedha Arsiin bulchaa hin qabdu dafi ammumaa Arsii deemee jedhan. Obboleewwan isaa Odaa faanti Bayyanaan faanti isa cinaa bu'a hunduu wattaadaroota akka ashkarootatti itti fayyadama Abeebeen. Innaa waggaa deemanii maal jedhanii deemee jedhanii lakki hin deemnu jedhe Odaan hin deemnu maaliif hin deemne jennaan Iyyaasuun algaarra ba'u malee nu hin deemnu jennaan maal fidan bakka hin baasanii egaa Arsiin bulchiisan qabdee Arsiinis biyya keenyatti gallaa kootaa hin bulchiifna jedhanii ogguma deemanii asii deemaniiti Naaziree bulan Adaamaa. Hoo achi bulan maal Adaamaa keessatti Waarkaa Abeebee jedhamti. Farda isaanii achirratti hidhanii bulchan jedhan. Achirraa aduu barii Awaash dabraniin laga Boolloo jedhamti. Ishii dabraniin achi baddaatti biyya Arsii Mollaa yaamanii sangaa qalanii odoo nyaachisanii achuma bulan. Achuma bulanii ganama hoo ka'anii wattaadaroonni Fitaawuraaree Abeebee keessaa warri Sidaama ta'e hin jiran. Maaliif akkuma isaan Awaash laga san dabraniin Habta Giyoorgis dinagdee akkuma jiruun xoorii wattaadaroota asii ergee raawwatee arraa calqabee Fitaawuraaree Abeebeen gizootanyaadhaan wattaadaroonni isaa mangistiidhaa akka harka kennitan hoggaadhaan ganama yookaan Qanyaazmaash galee Giraazmaash galee hin jiran eessa dhaqan deeman bakka hin gallaa ka'a jennaan lakki Abeebee kormi abbaa torbatti citee abbaa torbatti malee hin deebi'u atis hin duutaa nuyis hin dhumnaa ushuma jennee diimaatti haa gallu lafa keenyatti haa deemnu jedhaniit diimaa Goorgisitti deemanii arba gugguu jedhamte arba gugguutti deemaniit diimaa Goorgisii bara 1907 diimaa Goorgisii kan dhaaban achitti dhaabanii bara 1918tti achumatti du'anii awwaalaman Fitaawuraaree as deebi'uudhaan dandeenye akkana deebi'uudhaan hoo wadoo jedhanii achumaan immoo iyyuu Jimma bulchee jedhaniin Jimmas bulchuudhaan hoggaa deemu bongaa baddaatti ji'a tokko wattaadaraan kabbabaniit achi baddaatti wattaadaroota 20 Fitaawuraaree Abeebee jalaa du'a. Maal eegnaa amma maal ta'utti eegnaa bakka akka jedhanii raawwataniit wattaadaroota isaanii kaasanii hoggaa bongaa ga'an Fitaawuraaree Abeebee bakka kana baddaa rukutamanii xabaasaa guddaa qaban jedha as baddaa. Achi Fitaawuraaree Arsii deebi'anii arba gugguutti galan. Hoggaa arba gugguutti galan tufaa munaa faantasii Abeebeen Arsiitti galee Oromoo hundeessee jira. Nuyis kaanet Abeebee tufaa cinaa buunaa jedhanii biyya Mollaa warraaqsan. Warraaqsinaan ammas abbaa malaa maalii nutti hin taaneeti ammas Abeebee harkatti galfachuu hin dandeenye maal goon
asii kanaan dura bakka kana goone tanan asii taabota godhaniit qeesii godhaniit dhiifama nuu godhi biyya keetitti raas jedhamteet shoomamteet wallagga deemtaa dura gini akka fiqaada kee gaafachuu fi ho'ati tole jettee biyya keetitti galteet raas jedhamtaa jedhaniin maal godha silaa haa ta'u kan kana godhu Habta Giyoorgis Minilikis du'e kan biyyatti taphatu isa haa ta'u eega jettanii jedhe bakka eega kana jettanii eega qaalii nuu galtee bakka amma dhiyoo qalii dhiyoo keessatti eekkatti galtee bara raas jedhamtee wallagga biyya keetitti galtaa jedhanii hoo deebi'an maal kennaniif sardiinii wannoo jedhanii kennanii tana iraata nyaadhu jedhanii kennaniif galgala galaniit dastaa jedhamti abbaa manni waxii ishii dastaa abeebee jedhamti dastaa mee kan nyaata hojjettuu fi dastaa mee kan abbaan keenya nuu kenna sani mee irbaata nuuf jedhan qeesicha kana ina manta jettee ina manta indi akkam isaan bari abbaa keenya jennaan akkam akkana goote jedhaniin lab gootee fiddee raawwatee takka nyaatee raawwatee lammata liqimsuudhaa waggaa jedhu qoq jedhe najjeesan jedhe achumaan baatanii algaadhanii hoo deeman du'ee taasaasa bultii galgala akkasee aduu bultii torbaa du'ee taasaasii bultii 8 bara 1918tti achuma Diimaa Goorgisii bakka ijaaranitti awwaalaman. Eekkaa mollaan awwaalti isaanii biyyatti haa galu jedheeti akkas hin galu jedhaniitis bulchiinsi gisee san jiruun reeffi isaaniitis asitti hin galu jedhameet reeffi isaaniitis achumatti hafe. ኦሮሞ እንደምታውቀው ሐቀኛ እንዲህ ወደ ጎን ሸፍጥ ምናምን የለውም እና ያው ሚኒሊክ ኦሮሞን የዚህ አዲስ አበባን አካባቢ ለመያዝ ከኦሮሞ ባላባቶች ከሆኑት የቱፋን ልጅ አንዱን ሚኒሊክን ወስድ ማን ነው አቤቤን ወስደው ነበር አቤቤ ቤተ መንግስት ነው ያደጉት እና ስለዚህ ሲሞቱ ኢያሱን እንዲነግስ አደራ ብለው ከሞቱት ውስጥ አንዱ አቤቤን ነው ልጄን ታነግሱልኛላችሁ እናንተ ኢያሱን የከዳ ጥቁር ውሻ ይውለድ ብለው ረግመው ሞቱ ስለዚህ አቤቤ በዛ በሐቀኝነት በሲነግስ በቃ የሚነግሰው ኢያሱ ነው ሌላ ሊነግስ አይገባም ብለው እንደሚታወቀው 3000 አቤቤ የሚል ጠመንጃ ነበራቸው 3000 አቤቤ የሚል ተጻፈበት ጠመንጃ ወታደር ታጣቂ ነበራቸው እና ይፈሩ ስለነበረ ያው ታሪኩን እንደምታውቁት ባቴም እንደነገራችሁ በሰርዲን ነው የገደሏቸው እንዳይዋጉ ከዛም በኋላ የሳቸው ታሪክ እንዳይጻፍ ከዛ ቀጥሎ የባላምባራስ ተፈራ ልጅ እሱም እንዲነ የሞተው ከዛ ዜና ኦዳ በሚኒስትር ማዕረግ ነበር የመጀመሪያዎቹ የኢትዮጵያ ውጭ ሀገር ተማሪዎች ባለ 2 ማስተርስ የነበረ ሰው ነው እሱንም እንደዚሁ ሻይ ግብዣ ላይ ነው እንደዚሁ የገደሉት እንደዚህ እንዲህ አይነት ታሪኮች እንዳይጻፉ ኢቭን ኢፍ አሁን ቤተ መንግስት ሄደህ እዚህ ታችኛው ቤተ መንግስት በፈረስ ከተቀመጡ ማት ሰዎች አቤቤን ታገኛለህ ይሄ ማን ነው ስላቸው ከባላባቶቹ አንዱ ነው ይሏል እንጂ አይነግሩህም ይሄን ሐል ነው ከቤተ መንግስት ሁሉ ታሪኩ አትሊስት ከውጪ ትራንስሌት ከሆነ ታሪክ አባቴ ከነገረኝ ከነበረው ታሪክ ከዛሬ 5 አመት በፊት ይመስለኛል እርግጠኛ አይደለሁም ያድዋ ታሪክ ሲነገር ምን እንደሰማው ታውቃለህ አባቴ ነገረኝ ነበር አቤቤ ከጦርነቱ በኋላ ከአድዋ ጦርነት በኋላ በመጨረሻ ሄደው ከሸሸው አንዱን ጀረናል አንገት ቆርጠው ሲመለሱ እንዲህ አድርገው ፎክረው እንደዚህ ያለ ያወራኛል ይሄንን ታሪክ አንድ የጣሊያን ጊዜ የነበረ ከጀራሉ ጋር የነበረ ሰው ምን ብሎ ጽፎታል ከፈረሰኞቹ ጦር አለቃ አንዱ የነበረው ከሸሸም በኋላ ጋልቦ ደረሰብን ሊገለን ነው ስንል ጀነራሉን ብቻ አንገቱን ቆርጦ ተመለሰ ብሎ በሬዲዮ እንደገና ከዛሬ 5 አመት በፊት ከጣሊያን ወደ አማርኛ የተረጎመ ላይ ሲጻፋየ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ይሄ ታሪክ የለም እና ኖርማሊ ይሄ ነው ቱፋራዶቲስ ፊታውራሪ አቤቤ አንዱራ ባይ መንግስት ዱራት ይሁን አከባይ ወልጨቀም ዋባይ አከጎሬ ቱፋራዶ ኢምቤካ ኢሰራንገሌት ቱፋ አቤቤ ቱፋቲስ አከሱ አድዋ በዳት ዋሳን ሁንደ ሆጎዴ መቃን ሳኒ ማለፍ ያማ ውዴ ኦ ገድደምኔ ጋፈኑ ኦ ያቃቀምኑ ጋፈኑ ሲ አንጎ በዳት ኃይለ ስላሴ አከዱፍ ለሰለጎዴ
Haayila Sillaasee sila aangoo baddaa dhufee waa maqaa isaaniitiin himamu san hunda kan kanaan dura jirus balleecheti indaa maal godhe Fitawuraarii Abeebee Tufaa bara 1918tti hoggaa ajjeesuu ilma isaa Baranbaraas Tafarraa Abeebee bara 1923tti ajjeese. Hoosaan Baranbaraas namni tamaare kan jiru isaa beeta mangistii seenuu hin danda'ama jedhamee kan eegamu isaa manatti yaamanii beeta mangistii yaamanii eena nyaatee galee du'e. Achumarraan galee Yiggazoo Odaa Tufaa Abeebee Tufaa. Yoggaa san Yiggazoo Odaa fi maasters tamaariin duraa isa. Ganzab ministeer ምክትል ገንዘብ ሚኒስቴር akkas. Biiroo ofii keessatti akkuma shaayii kennaniifitti achumatti dhuge. Akkasuma godhanii ijoollee Tufaa Araddoo ijoollee Abeebee firoo isaan jala jiran hunda fixanii raawwatanii Haayila Sillaaseen aangoo qabatanii kanaas illee namuu waan gaariidhaan isaaniin kan hin kaafne kanaaf badaa deeme maqaa yakkaa deema malee waan gaarii haasaan deema. Kana eessaa dhageessoo jaarsolii kan hin waraabe sa'a 4 guutuu kan hin waraabanii jira. Jaarsolii gurguddaadha. Haadha tiyyarraa ammoo abbaa kiyyarree dhaqqabde abbaa kiyya ganaa daa'ima ta'ee tan du'e haati tiyya warqee birroo gaaduutu jala deemee tan gaafadha. Kan inni ishee dhagaa ammas kitaaba tokko baatan jira. Ayibbaggareew jedhee tan baasee isa immoo Oromiffattis namni naa jijjiiru jira. Ayibbaggareew maal jedhame Fitawuraarii Abeebee bakka dhaqanitti aduu tokkomillee mo'amanii beekan mo'u malee. ስለዚህ ወታደር isaanii Ayibbaggareew jedhamee islaamamu Ayibbaggareew jedheetoo matsaafa tokko baasutti jira. Kitaaba tokko. Seenaa isaa dadhabni keenya warruma dhaloonni keenya homaa nama baratee baay'ee qabnaayyuu seenaa kana sirriitti itti himu hin ga'u. Ani ofii mukkiyyaa kana amma kan sitti hime kana hin barreechine. Kanaaf dadhabni keenyaati. Oromoon keenya akkuma beektu of arrabsina malee dadhabaadha. Seenaa keenya kabajatti hin kenninu. Kanaaf